نتيوكا ساعتي أفرتمي وي الرفني ساعتي أفرتمي وي كيسنتي دقيقة شن ساعتي تكلم يورفني جتشون أكمر عني جتشاف رفني وان كان أكد أجين نرى جتشونا ميرا كيسا قد باتني ميرا كيسا قد باتني دبين فجاسنا irratti dalagutti jirra dhibbarraa dhibba maaltu jira garam deemaa jirra maaltu jira dhibbarraa dhibba waan dhugaa sooshaal miidiyaa kanarratti bahee namni lallabaa oolee maalii jechuun bu'aa hin qabu maaltu dhugaadha maaltu dhara yeroo ani laayivas akkanatti seenu narraa fahamtan jayyidan akkana narraa fahamtanii kanaa miti garam deemaa jirra garamtu jira maaltu jira eessa jirra CIA sini hagal qormaata guddaatti nayye qormaata guddaa kanan jedhamu dubbii madhageettaniif gadi baataniitiin dubbii hin labsina qormaata guddaatti nayye qormaata guddaa itti nayye jennu kana hawaasni Oromoo hundi dhaga'uu ta'a hundi jayyidan isin yaa galu osoo booyuun ta'in osoo miira keessa galuun ta'in osoo waan adda addaan gahin shakkii keessa of hin naqin maaltu maal ta'e hin jedhin nuttu gadi isinii baasa kana nuttu gadi isinii baasa waan haqiiqaa rabbiin jaalatu ka kijiba tokko hin qabne seenaa gubbarraa fuudhee ilaa aakir dhageettanii yookaan guyyaa lama sadiin dura dubbii sana silaamutu dura gadi baasuu qaba akka fakkiitti nutti baasayu namni daqiiqama ammaa dhageettanii dubbii baaftanii ho'isina taphaatii miti dubbiin ittiin taphatanii miti ta feesbuuk irra oofanii miti istiraatiijii qabdi kaayoo qabdi akkatti haasayamu qabu okay isin yaa galu jayyida nafsee tana anillee jaaladha ila nama nafsee naa kenne nafseeti yoo kenneef qaalii miti narra kana waan ta'eef waan dhugaa waan qabatamaa barbaadanii mi laayiba yeroo an akkanatti seenan irraa fahama akka taa'u kanatti qullaaki maaltu dalagamee maaltu bu'ee kulli nu bira isin yaa galu kana kulli akka waraana Ameerikaa CIA kanatti duunnee ilaalle taphaa miti akkuma namni dhaga'ee lolu kanaa miti taphaa miti maaltu dhugaa maaltu sobaa maaltu dalagamee maaltu oofamee maaltu sadarkaa kana keessa ga'e kana isin jedha isinitti hawaasni keenya kan sooshaal miidiyaa kanarratti baatanii namoonni baay'een bilbilaallee dubbisa akka sooshaal miidiyaa irratti hin baane dubbiin maal keessa akka kenne eessa akka kenne nu bira eeyda jayyidan dubbii haqiiqaa dubbii rabbi jaalatu tasoba hin qabne jechuun nu bira eeyda hirriba itti fixanne hirribaa kaatanii waan baballeessinaa hirribaa kaatanii waan baballeessinaa quban qabdanii waan deemamaa jiru waliin cinqinaa isinii galaan haasoyyan haasoo kun jayyidan isinii gala akkaan wanni kun dhugaamoo dhugaa miti Abu Mus'ab miseenjaraan cinqaan miti fanadda'u kan wayita huccuu kanaan laayiba seene fahama kun akkana isinii haa galu huccuu kanaan laayiba yeroo seene isinii haa galu kan isinitti himu garuu daddarbitanii achi darbitanii garana gootanii dubbii akkasitti deemtuu miti seenaa qabdi siiraa qabdi haasaya qabdi dalagaa qabdi istiraatiijii qabdi kaayoo qabdi waa hunda bu'uura qabdi yoo Oromoo dhugaa taatan yoo hafarsee taatan feesbuuk irratti hafarsitanii nama haqa isin laalchifattanii hafarsitanii bor shamarran teessan gadi dhiiftan
جيدا 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 والله أنا سبب أورمو تورا باي نتلقى وان كانت أما دبينا فرسنا دبينا فرسنا أورمو دبينا فرسنا كان سنجر رامس كايو قبض واني أكدت ديما مقبدل دوغامو صبا وجوتنا بيتا ويدان كارورا كانت دفن بيتا مال تدلقمي مال تجرا صبا مو دوغا نتو سنفيدا نتو سنفيدا جيدا تاريك وجي وان دلقمي وجين دوغا دلقمي مو صبان دلقمي مال تدلقمي أكالم دلقمي يو دوغاتي أكم دلقمي كارورا كمين دلقمي إيه دلقمي إيه سرقمي مال تدلقمي يو دوغاتي نتو سنفيدا yoo hin dalagamne hin jira maali jedhamle nuttu sinifida sa'aati 40 way sa'a lama yoo rafne rabbiin ka argu 42 keessa sa'a lama yoo rafne hirrinni keen jira jarran isini hagalu yoo dhugaa taate oromoo waan jettu ittachi finne yoo soba taate illee isinifida yoo isin soba taate dubbiin tun huccuu kanaan hin dhufne yoo dhugaa taate huccuu kanaan dhufna isin hagalu akkanatti maaltu deemee maaltu dalagamee dhageettani hin cinqamina bakka mara jira gurri keenya bakka biraa jira arrabni bakka biraa jira luunyi bakka biraa jira harki bakka biraa jira kulli qaama keenyaa bakka biraa jira kulliin isaa waa fidee dhufaa jira oromoo kulliin isaa kulliin tokkochi akkanaan deebi'aan jiru waan fidee dhufaa jiru kana kuufamaa jira kuufama kana keessatti waan jiru waan haqaa waan rabbiin jaalatu nutti gadi baasa kanaan ala ammoo feesbuuka kanarratti dubbii takka osoo hin bayyanfatin daqiiqama dubbii dhageettaniin gadi baatanii waan ibsina maali maali waan isinin jedhu qabu kanarra waa maxxansu waa ibsu guyyaa lama sadi iyyitanii cal'isuun xabii'aa keenya nama iyyinuuf qabnallee nama iyyinuuf qabna jajidan hin beeytan kana nama iyyinuuf hin qabna nama iyyinuuf hin qabna nama namni isaan iyyina jira rabbiin qofti isaa nama iyyinuuf hin qabna jajidan qabna walaakin nama namni iyyineef qaba ka rabbi qofti isaa kun indabro kanatti maaltu jira nu bira eega hagana qofa wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hin cinqamina nu eega anattu tafaasiila dubbii dhibbarraan dhibbatti isinii fida tafaasiila dubbii maaltu akka jedhu arru'iiti jetana eennuuf hin sodaadhu rabbii aalamaa malee isinii galaan tafaasiila dubbii anattu isinii fida cinqaa tokko malee sooshaal miidiyaa irratti osoo nu batii waan adda addaa hawaasa tuqu nama akkanatu akkana godhee duraanii isin beeynaa kun istiraatiijii nama du'ee nama kufee qofa dhagaa xariiqa qabna karaa deemnuu hin qabnan tokko ka isinii nadhii gammadaa kaleessa awwaalame taarika kana keessatti ammoo namni biraan awwaalamaa sammuu keessa isin yaadin waliin awwaalamnee qabrii seenna malee kana akkasitti beeytan jira nu eeggattanii magribni illee ga'e kana nu bira eeydan waan jiru dubbii haqaa namoonni ammoo waa harkaa hin qabne jechuma dhaga'e filaayif irratti baatanii nama wareerina hagas qofa isin jira wassalaamu alaykum nu bira eegaa dubbii